Tolee, viidiyoo har'aa kanaan immoo ulaagaawwan ja'an Amster Combat warra taphachaa turaniif baasee isiniif fidee dhufeera. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa keenyaa nagaa keessanii fayyaadha. Har'as viidiyoo tokko walitti deebinee jirra. Innis maalinni yeroo baay'eedhaaf taphachaa kan turre Amster Combat Septemberii 26 akka listii ta'u beekamaadha. Listii ta'uu isaatiin dura wantoota 6 inni ifa baasee tokko tokkoon isinitti hima. Ulaagaawwan kana guutuu baannaan qodaa qabaachuun hin danda'amu. Ulaagaawwan ja'an kun maalinni akkamitti ulaagaawwan ja'a guutuu dandeenya kan jedhu viidiyoo har'a kanaan qabadhee isiniif dhufeera. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluun dagatiina. Chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna gara viidiyootti haa ceenu. Egaa akkuma beekamu Amster Combat ji'oota baay'eedhaaf taphachaa turuun keenya ni yaadatama. Taphaan uffisiisaadha jechuun danda'ama. Piroojektota jiran keessaa piroojektiin yeroo xiqqoo jalqabeetoo yeroo muraasa keessatti gara qarshiitti jijjiiramallee jira. Amster Combat immoo namoonni baay'achuurraa kan ka'e yeroon isaa amma kana ga'eera jechuudha. Hamma nuffii baay'een booddee September 26 yookaan immoo almost ji'a tokko booddee akka listii ta'uu ni beekama. Listii ta'uu isaatiin dura wantoota 6 ulaagaawwan jechuudha qooda qabaachuudhaaf inni kaa'ee jira. Isaan har'aa wajjin ilaallaa jechuudha. Ulaagaawwan isaan kaan kiloo isaan kana 6'nidha. Passive income, earn tax, friendly, achievement, telegram subscription, kiisa jedhu kanadha jechuudha. Isaan kun maalinni tokko tokko waliin kan laaludha jechuudha. Jalqabarraa akkanatti fakkaatutti kuni ulaagaawwan jiran kun jalqabaa hanga jaatti kan jiran kun ulaagaan inni guddaan laallamu passive income kan jedhudha. Itti aansee earn tax, friendly, achievement, telegram subscription, key yookaan immoo koodii kan jedhu kanatti fakkaata. Isaan tokko tokko maal akka ta'e wajjin ilaalaa jechuudha. Tokkoffaarra kan jiru akkuma ilaaltan kana passive income ishee jettu kanadha. Passive income jechuun profit per hour keenya jechuudha. Profit per hour jechuun kiloshee kana jechuudha. Amma profit per hour miliyoona 6.22 ishee jettu kana jechuudha. Kiloshee gubbaa kana irratti agartanii. Kuni jalqaba irratti kan laallamudha jechuudha. Hanga dandeessan profit per hour keessan amma yeroon kun ga'utti guddifachuu dandeessu jechuudha. Profit per hour kana guddifachuudhaaf kaardiidhuma jiran update gochuu otoo hin taane kaardii profitii keenya nu guddisuu danda'an update gochuu qabna jechuudha. Update gochuudhaaf baay'een keessan ni beektu. Mine ishee jettu kana jala seenna. Mine erga ishee jettu kana jala seennee booddee amma kaardiin baay'een jiru. Kaardiin baay'een isaanii coinii baay'ee nurraa fudhatanii garuu profit per hour isaan nu guddisan xiqqoodha. Fakkeenyaaf kun amma 8,000 nu fudhata garuu profit per hour 120 qofa nuuf dabala. Kanneen akkasii osoo hin taane profit per hour keenya kan guddisan keessaa barbaannee itti fayyadamnaa jechuudha. Profit per hour baay'eedhaan kan guddisan ispeeshaalii keessa warra jiranii akkuma agartan ispeeshaalii keessa galtanii ispeeshaalii keessa yeroo galtanii kaardiiwwan baay'eetu jira. Kun amma akka agartanii kana amma 119 profit per hour 4,9 kan jedhu kan argattu jechuudha. Kuni baay'ee bu'a qabeessadha. Isa akkasii isa profit per hour keessan guddaa isiniif guddisu kana laaltanii go ahead jettu jechuudha. Akkasitti profit per hour keessan guddifachuu ni dandeessu jechuudha. Inni lammaffaan ulaagaan lammaffaarra jiru maal inni yoo jennee isa lammaffaarra jiru earn tax kan jedhudha. Earn tax jechuun earn jalaa taaksiiwwan yookaan immoo wansin hojjechuu qabdan baay'inaan isiniif fidaa turanii yeroo yerootti kan badanne jiru, kan hin banne illee ni jiru. Isaan kun eessa argattu? Earn kan jettu kun ishee jala jirtu kana. Earn kan jettu kana jala akkasitti jira jechuudha. Isaanwan kana hunda isaanii hojjechuu keessan gochuu qabdu jechuudha. Friendly sadii of invite gootan kunoo akka rights ni godha. Exchanges hin qabdan kunoo yoo isin filattanii jiraattan rights niif godha. Twitter account isaanii, Telegram channel isaanii, Instagram isaanii, Facebook isaanii yoo isin hordoftanii jiraattan akkasitti rights niif godha jechuudha. Daily income guyyaa guyyaadhaan galtanii fudhachuu akka hin daganne asumaan isinitti himuun barbaada. Ulaagaan lammaffaan taaksiidha jechuudha. Warri viidiyoon as jala jiran kuni achievementii keessatti illee isin fayyadu. Earn qofa osoo hin taane
achievementii keessatti illee ulaagaa waan jiraniif iyyuu viidiyoo kana guyyaa guyyaadhaan laaluu hin dagatinaa kan jedhudha. Ulaagaan isaanii inni lammaffaan isa kana fakkaata jechuudha. Dhiirni jala galtanii too taaksii jiru hunda isaanii hojjechuu akka hin daganne. Inni sadaffaan ulaagaan sadaffaan isaan kaa'anii friendii kan jedhudha. Friendii hangammaasin hiriyoota keessan affeertanii jechuudha. Hangammaa hiriyoota meeqa affeertanii kan jedhu ulaagaa sadaffaatti kan laallamudha jechuudha. Friend jala deemtanii too hanga hamma friendiisin affeertan bakkatti laallattanii jechuudha. Kun akkuma agartan ani nama 10 affeeree minimum nama 10 otoo affeertanii baay'ee gaariidha. Kanaafiyyuu ulaagaa isaanii inni isaan kaa'an inni sadaffaan isa kanaa jechuudha. Ulaagaa isa gara arfaffaatti yeroo ceenu achievementii kan jedhudha. Achievementiin yeroo dhiyootti kan dhufedha. Namoonni baay'een arguu dhiisuu dandeessu. Exchange jalatti deebitanii bakka isin achievementii arguu dandeessanii kan ola gubbaa ishee bakka levelii gararraa kan jirtu kana baay'ee iskiin iddoo jirtu kana ishee kana jala seentanii too akkasitti achievementii hanga ammas raawwattan si hojjetan ilaaluu dandeessu. Kunoo akkasitti achievementii isin hanga ammaa hojjechaa turtan isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf upgrade kaardii gochuudhaan yookaan immoo kaardii haaromsuudhaanii hanga ammaa ani kaardii 50 ol haaresseera. Kanaafiyyuu kaardii 50 irra jira jechuudha. Minimum otoo 200 geessanii baay'ee recommend kan ta'udha yookaan immoo kan jajjabeeffamudha jechuudha. Lammaffaan upgrade card to level 15 kan jedhudha. Hanga levelii 15tti kaardii isin hanga ammaa upgrade gotan yookaan immoo haaressitanii kan jedhudha. Achievementii jala kan jiran jechuudha isaan kun. Inni sadaffaarra jiru upgrade card to level 25 yookaan immoo hanga 25 kan jedhudha. Taaksiin kun yookaan immoo achievementiin kun achievementii baay'ee cimuna dhugaa dubbachuudhaa fi maaliif yoo jennee kaardii baay'ee kan nu jalaa fixudha. Kanaafiyyuu kaardii qabdan kuufattanii achievementii yookaan immoo achievementii ishee upgrade to levelii 25 kana soo geessanii baay'ee murteessaadha. Ga'uudhaaf nama rakkisaa garuu yaaluu qabdu jechuudha. Ani amma kun akkuma agartan kana tokkoon ga'een jira. Kaardii salphaa yookaan immoo hundi isaaniiyyuu ni cimu. Garuu kaardii salphaa isin fayyadamuu qabdan ani amma kanan fayyadame yoon isinitti agarsiise. Kunoo azalaa leegaalii jala kan jirtu kana kunoo KYC ishee jettu kanadha jechuudha. Isaan jiran keessaa kooyinii xiqqoo kan fixu KYC ishee jettu kanadha. Levelii 25 ga'uudhaaf kan isin gargaaru ishee kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu ishee kana kooyinii keessan kuufattanii osoo achievementii kana 25 keessanii baay'ee gaariidha jechuudha. Achievementii keessaa ulaagaan inni sadaffaa isa kanaa jechuudha. Inni taanu yoo laallee fakkeenyaaf kooyinii hanga ammaatti si walitti qabattan hangisaallee akkuma agartanii 1.5 biliyoonii irra ga'eera. Osoo inni dhumaansaa 50 biliyoonidha yookaan immoo biliyoona 15dha. Achi keessanis baay'ee gaariidha. Yoo ga'uu baattanis garuu inni achievementii kana eegalchiisnaan gaariidha jechuudha. Inni taan achievementii keessa kan jiru invite friend ishee jettu kanadha. Akkuma agartan nama tokko yoo gootan nama 10, nama 25, nama 50, nama 100 yoo gootan akkasitti isiniif ka'a. Akkuma agartan ani nama 10 irra ga'eera jechuudha. Inni taanu iskiinii yookaan immoo hangammaa unlock iskiinii isin gootan kana asitti isiniif galmeessaa jechuudha. 1, 5, 10, 25, 50 kan jedhu akkasitti isiniif ka'a jechuudha. Iskiinii jechuun warri iskiinii hangammaa yoo beekuu baattanii kiroosaawwan kana iskiiniin jira kana ol jettanii ilaaluu dandeessu. Isaan kanaa jechuudha. Iskiinii kana hangammaasin kan isin bantan jechuudha. Akkuma agartan ani baay'inaan baneen jira. Kunoo 4 caalaa miti kan naafee. Kanaafiyyuu iskiiniin kunillee bu'aa isiniif qaba. Isallee banuu qabdu jechuudha. Achievementii keessaa itti aanee kan jiru profit per houridha. Profit per hourin keessan illee achievementii kana keessatti baay'ee murteessaadha. 100 jira. 500, miliyoona 1, miliyoona 2, miliyoona 3 isaan kana hanga miliyoona 3 soo galtanii baay'ee gaariidha jechuudha. Akkuma dura isinitti agarsiise bakka isin profit per hour keessan laaltan isinitti agarsiiseen jira. Kunoo exchange jalaa bakka jettu kana kunoo profit per hour kunoo ishee kana jechuudha. Ishee kana soo guddistanii baay'ee gaariidha jechuudha. Ulaagaa keessaallee tokkoffaa kan ta'e isa waan ta'eef osoo isallee guddistanii baay'ee gaariidha jechuudha.
Inni itti aanu hanga ammaatiin viidiyoo warri Master Combat YouTube isaan irratti gadhiisan inni ilaaltan illee ni ilaalamaa jechuudha achievementii keessatti. Achievementii kana hanga ammaa viidiyoo meeqa akka ilaaltan viidiyoo 5, viidiyoo 10, viidiyoo 25, viidiyoo 50, viidiyoo 100 hanga ammaa meeqa akka ilaaltan akkuma agartan ani 50 irra gaheera. Viidiyoon isin ilaaltan illee achievementii keessatti murteessaadha yookaan immoo iddoo qabaa jechuudha. Viidiyoo laalutti taanee kan jiru subscription to Master Telegramii. Telegramii isaaniillee hanga ammaa subscribe godhuun keessan ilaalamaa jechuudha. Kanaafiyyuu guyyoota 10, 20, 30, 60 kan jedhan jiru. Isaan kana guyyaa meeqaaf subscribe gootan kan jedhu illee isiniif kaawwama. Isa kanallee check gochuun dagatinaa isiniin jedha. Inni dhuma dhiyoo kana kan dhufe unlock special card kan jedhu guyyaa guyyaan kaardiiwwan isiniif dhufu special card keessatti unlock gochuu yookaan immoo banuun dagatinaa yoo hin banne yookaan immoo yoo isin jalaa expired ta'e inillee achievementii keessa waan jiruuf iyyuu kan hin dagatinaa isiniin jedha. Achievementii walumaa galatti kana fakkaataa jechuudha. Ulaagaa isaan kaan keessaa achievementiin illee isa tokkodha jechuudha. Inni itti aanu ulaagaa isaan kaan keessaa shanaffaarra kan jiru Telegram subscriptionidha. Achievementii keessa illee ni jira kuni Telegramii isaanii hanga ammaa subscribe hin goone yoo ta'e yookaan immoo join hin goone yoo ta'e ammuma check gochuu hin dagatinaa jechuudha. Inni dhuma ulaagaa isaan kaan keessaa inni jaaffaan yookaan immoo inni dhuma kun akkuma ilaaltan kiishee jettu kanadha. Kiishee jettu kana namoota baay'eedhaaf illee rakkisaa ta'uu namoota baay'eef illee rakkisu bakka itti argatan kunoo kii argachuudhaaf immoo yookaan qulfii kana argachuudhaaf geemii baay'ee taphachuu isin gaafata. Geemonni ni dhufu ni badu fakkeenyaaf amma kan jiranii isaawwan kanadha. Isaan kana guyyaa guyyaan galtaniitoo isa kana fakkeenyaaf gaangii waarsii kanarraa guyyaatti 4 sin barbaada. Isaan kunis hundi isaaniiyyuu guyyaatti asirraa qulfii 4 argachuu dandeessu. Kanaan kunoo qulfii keessan yookaan immoo kii keessan kana baay'ifachuu ni dandeessu jechuudha. Ulaagaa jiran keessaa ulaagaan ni jaaffaan kii kan jedhu kanaa jechuudha. Kanaafiyyuu kii kana geemiidhaan dabalataa karaa isin ittiin argachuu dandeessan guyyaa guyyaadhaan taphni tokko ittiin dhufti. Puzzle game isheen jettu kun ni dhufti. Geemii kana taphattanii guyyaa guyyaadhaan tokko tokko illee argachuu ni dandeessu jechuudha. Ulaagaan ammaaf warri Master kaa'anii qooda Master tokenii kana keessaa qabaachuudhaaf kan ka'an ulaagaan ja'an kun isaan kanadha. Isaan kana guyyaa guyyaadhaan check gochuu hin dagatinaa. Dabalataan illee profit per hour keessan illee guyyaa guyyaadhaan guddisuu hin dagatinaa. Egaa viidiyoon har'aaf isiniif qabadhee dhufe kuni kana fakkaata. YouTube keenyaaf haaraa yoo taatanii subscribe gochuudhaanii nu jajjabeessaa isiniin jenna. Like, share illee nuuf godhuudhaanii nu duukaa dhaabadhaa isiniin jenna. Yaada gaaffii yoo qabaattan immoo comment irratti nu kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoo biraadhaan hanga wal agarrutti nagaan tura.